السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتنا في هردفت تكينيا إيجا أكو بيكمو أرانتنا واحد دلاتي نسيني مولفة واحد دلالة مفروض أكتر كوتس بريد دولا كنا كوتس هم تولا أكا بكتي هم تو في بريد دولا جلكابا فورونس بريد دولا يارتي لما قرطونس بريد دولا يارتي لما كتي قرطون بريد دولا جلكابا يرون يارتي تكبيرة تاو jaartiin gaa tiyyatuun gaariidha bareedduudha jedhamu bira taa'ee jira. Eegaan ammoo fuudhee booda amalli isii kuni naaf adda ba'e jechuudha. Naaf adda baate wal dadhabnee fakkeenyaaf an duraan gaariidha bareedduudha jedhamu taa'u jira. Amalli isii kun natti tolee jedhamu taa'u jira. Eegaan fuudhee booda ammoo amalli isii natti qayyarame. Hinaaffaa taate duraanuma illee akkasuma amalli isii qabdi hinaaffaa waliin ammas tanuu biraa keessa galtee jirti. Takkanaati gaa dhalaan lama kun akka nama gootii qaama kana kana nyaatee nama fitti hiriyaar kana si guutuu dhalaan lama fuunaan takka lama sadi afur fuudhi gaadha afur fuunaan guutamte adda hin dhaabin dhala fuunaan takka lama goonaan ta'isu tokkumarra taa'e fuutu afur fuudhi bakkaan gahe lama fi gootee mataa fi nyaatu faayidaa takka illee hin qabdu dhukkeessi kaasuu malee si bibilsuu malee si hin guddiftu hoggaa takka illee eebbileessa eegaa. Takka guddinni hin jiru ol ka'uun danda'e hin jirtu hiriyaar gamaleetu hiriyaar gamsa dheetu hiriyaar jaartuu dura wal nagaya waliin qabnu eegaan jaartii fuudhee booda afaan musiimii wallaaleewu. Takkanaa daawwattoota afartoota keenya ishilleen na wajjin daawwadhaa viidiyoo takka isin gadhiisee jira akkuma irraan duratti isin gadhiisee jira ishi san laalaati tanallee laalaati har'a booda isiniif fida. Isaan kana hunda isiniif fida akkumatti gaabee waan isaan mataa nyaatan kana guutuugaa walumaan garra walumaan daawwannaas mataa kana nama nyaatti dhalaan lama. Eegaa dhalaan lama cinqii himaa hin dandeessu dhalaan lama afur yoo goote malee afuritti dhalaan bareedduudha afur. Eegaa dhalaan lama jechuun barre waan takka cinqiitti gosa dhuftes wannuuseetii yoo cidheetii wannuuseetii cinqii mee kana gootee kan barreessa hiraar dadhabeetiin barammaa sana firraa. Dengata hari kan kantor dabe videolle kan disini maru marre garaadha videolle disini mara takkanati obboleen kiyya nufaan hortu faala nawan mooli laalaadha jireenyi jaartii lama kana gaa walumaan agarraa isinillee warri jaartii lama fuutanii jirtan ni beeytanii jaartii lama mataa nama nyaatti wallahi sadii afur yoo goote malee jaartii lama cinqii guddoodha qabdi deemaa hundeessu afur fuudhuu qabdi. Afur gayaadha jaartii afur yoo goote gayaadha ammaan tana ishii sunis nu birin jirtu tunis nu birin jirtu garuu ammaan tana mana jaartii xiqqootiin jira xiqqoo tanaa garuu amalli sii gaabee amalli dhalaa wal garii ilaalti irratti na hammatti jedhama xiqqoon tunni xiqqoo wayyaadha yaani gaa waan duubaan dhufte waan ta duraa san jirti duubaan lama waan heerumte ta'eef hinaaffaan qabdu mbeesin suni ammaan tana ni heerumteesi. Irratti heerumteesi dhiifama irratti heerumteesi akkamiin irra fuudhaan isin afaan keessa jirti amallaas badaadha qabdi cinqii mataa takka khalaas gulli ammaan tana fibrisee jireenyuma hojii dadhabee jira manuma keessattuu galuu afaan wallaala kan manumaan duraan nagaan jira dosuun jaartiin fuudhee amma yoo mana san dhaqee naguma ooleen fuudhoo hayaa'ii malee hojii takka illee takkanaati daawwattoota afartoota keenya ni beeytan isinuu qaawwaan walumaan waliin beeynu nu faana turaatii. Nu hordofaa gadi takkallee meegaa waan jiraa hundaan isiniif gadhiisa akkaataatti jireenya kan jallee isiniif gadhiisaa deema takkanaati. Garaan kun na oowwee jira wallahi garaan na oowwee na likkuma na oowwee wallahi na oowweeftee hinaaffaa wajji jireenyuma kanaa hin dadhabee akkuma jiraadhumaa hin dadhabee yoo dhugaa rabbi feetan. Lama jechuun lamaan deemu wallahi ni ulfaata akka jabaadha lamaan deemu jechuun ni hinaafti madhalaan eega hinaaffa guisa irra qabdi duniyaa tana yoo walirra gattuma taa'u ittuma dhiiftu kan birbirsitee duniyaa tana guutu daaraa goote dhukkee takka itti qaafti garuu gaa haga wayyaa yoonii fi gaa inshallah itti daanee dhalaa birullee waaga sadii afurii ofirra takka eega fuudhuma bara eega bakkaan geessa yoo waan teessu takko bira taa'uudha. Fuunaan afur godhi dhala afur takkanaati wallahi daawwattoota afartoota keenya
dhiifa magaasin illee nurra laayinaadha. Haaluma jireenya mana keessaati gaa haaluma jireenya mana keessaati gabbaanee isin ibsina. Waan takka waan birallee sayinaadha. Akkatuma jireenya keenyaati wanti nuti gabbaanee isin ibsaa jirru. Waan biraa gaatan nuti finnee yookaan waan biraa isin finnu sun jirtu. Haaluma jireenya mana keenyaa kanaa gaa akkaataatti jiraannu kana jireenya ilma namaa kana gabbaafnee isin ibsina. Akkuma jireenya amma fakkeenyaaf ana akkuma mataa kiyyaatti uummanni irra dhufeen akkaataa mataa kiyyaatti uummanni waraabee isin agarsiisaa jiru. Isinilleen gamanumaan gaa nu guddisaa isin jenna laayikii fi sheer komentii nu barreessaadha. Nu jajjabeessaa isin jenna. Waa'ee jireenya mana keessaa kana gaa isinillee nuu beeytanii takkanaati gaa isinuu gamaa irraa isinitti namuu kan fuudhinii fi kan fuudhee kan ganaa fuudhuu ta'uu fi kan ganaan fuudhin ammoo fuunaan takkitti wanti qabadhu bira bilisa itti dabalaan afur gootu malee jedhan hafin. Afur godhe wanta rabbi jiraachisaa afur goonaan gahaadha. Ammoo lafaa godhati wajjiraadha jechuun hin dandeessu mataa kanas nyaatti qiyaamaa barbisi dhuftee bilisa jireenya kanas wallaalchifti keessaa biyya namaa tanafaa keessatti mataa nu nyaattee bira kummatatti jiraannu dadhabnee jirra. Rabbi suumi suusaadhaati dhalaan wayii dhalaan yoo lamarra fuute. Ifuu suusaadhaati jiramman jaartii san bira dhaquu ifuu suusaadhaati jennas beeti yaa'u. Uma biroo shira biroo yaaddee waan ifuu suusaadhaati jenna dhalaan biyya namaatu amantiin qabdan isin ni beektan dhalaan biyya namaati. Dhalaan Itoophiyaa biyya Teenyaatii fi Itoophiyaa fi dhalaan biyya namaatu wal gargaari. Shayitaana dhalaan biyya namaa. Sakkaraati gaa'ee dhalaan biyya namaa shayitaana guddoo. Wal gargar ta'ee jira. Shayitaana ajaa'ibaati dhalaan biyya namaa. Ni beektan isin dhalaan biyya namaati fi dhalaan Itoophiyaati fi dhalaan eega biyya baatee amala jijjiirratti eega biyya baatee hinaaffaa tana namaa keessa guutti biyyi namaa keessa nama dhalummaa lama sadiin deemu inumaa hunda dandeessu dhala lamaan deemu. Shira biroo sirrii yaaddimmaa anas beeti yaaf sodaadhee jira ammaan tana wallaahi. Lubbumaa fi takka irratti hirkadheetuma ammaan tana lubbumaa fi gama takkaa jeetuma amma jiraatu barbaadalaan. Amma fiidiyoo irra dura isin gadhiisee jira fiidiyoo sanillee jala seenaa laalame gama takkaa jechuudhaan barbaadee jiran. Yoo dhugaa rabbi feetan fiidiyoo tana gama takkatti ichi deebi'ee takka bira takka irratti hirkadhee jiraatuudhaan barbaade. Lubbuu ijaan sodaadhe. Hinaaf biyya namaa keessa jira akka nama gootumaa libbeen irree. Feetu zeessa sirna itti deemu dandeessi dhalaan biyya namaa. Biyya namaa tana keessa dhalaa lamaan deemu ni ulfaata guddaadha hedduu ulfaata. Saniifuu an tanuma irra tolte takka jalatti ishi jee jiraatuudhaan barbaada malee lubbuu tiyyaas balleessuun barbaadu. Arra dura gaa isiniifis gadhiisee jira. Ilaalaa isinillee jala seenaa ilaalaa akkaataa ittiin aan jirtu. Iji jaa'uunaan guutuu uummata akka linaan guutuu gaa amma isiniif maree gadhiise malee tani ni humnaan beekan afaan wallaaleetii beekan humnaan itti haa agartan jireenya keenya kana agartan jee ol kanii ol baasu jiru. Takkanaati gaa'ee harkaamee isinillee gaa'ee biyyi namaa tana keessa wallaahi dhalaa fitti fuudhina dhala takkaa hojii jiraadhu takkitti seen ammoo jabeessiti. Atillee hin kaddeen isillee hin kadda'uun qabdu. Garla malaan namni biyya namaa tana beekani wannummaan itti dhalaan biyya namaa tuni hinaaffaa fi waan meeqa kana guddiftu dhiirtiinis amantii dhala irraa qabdu dhalaanis amantii dhiira irraa qabdu. Namuu dhiiru yoomuu darbee deema. Guru jaarsiin yoomuu darbee deema intaltiin yoomuu darbee deemaadha. Tanuma keessa jiran bakka isaan hundi. Tana keessatti yoo lamafaaf goote azaaba keessatti bara azaaba fidditti. Takka irratti hirkadhu takka birii jiraadhu gayaadha takka birii jiraatte dhalaan takkaa gayaadha. Lama yoo goote immoo adda dhaabini afur godhi biyya namaa keessa garuu lamaan deemuun jabaatti lama Itoophiyaatti ni jabaatti nama jabaatti deeman dhalaa lama yoo deemte biyyi ni bulchitaa jeetii yaadan. Keessaafuu biyya namaa kana keessatti biyya namaa keessatti lubbuun sodaadha dhala lamaan deemu. Waan takkaas duniyaallee waan itti walirra kaatee fuutus hin jirtu birbirtaa si gooti jireenya muka kanaa jiraatu hin dandeessu jechuudha. Lubbuu teetu sodaataa jiraatta. Takkanaati gaa'eeti isin waan jiraa hunda walumaafin isiniif hin bara isiniif hin gadhiisa. Ani gaa beek gaa jaartii takkatti achi jee'uun kiyya suni sodumarraa isin duraati dhugaadha. Akkuma natti tolte gartee haala natti tole jechuumaafin tan natti tolte jalaan deema jechuumaafin achi deebi'e gama takkatti achi jechuudha. Cina tokko yooniin jaladde malee yooniin isaa hunda baatan waliin qixxeesse biyya namaa kana keessatti deemuun wal qixxeessu hin uumaan dandeessu. Yoo takka sosobatee takka wanni taatee jiraatte malee
Lubbuun suutarraa nama takkatti cirqadheetuma ishii takka eelaan deemaa jee murteeffadhee ishii takka eela taa'u jira malee miidhalleen sa'ii namaan kana amala wasiiti isiin takkanaa yaawwatu ta'a barattoota keenya faana turaan isin